ergamaan balleessu ergamaan du'aa kun Waaqayyo ija kee fuulduratti mul'ataadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kan dhaame haa ta'u. አሜን። Yeroo sadii harka keessan ol kaasaa kallattii kamiin irraa habaara. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ኤሪያ ከነናኖ ከነ ይወጅራነዩ ፍረኮተ ኬኛ ዋዮላ ኬኛ ዳዊት ገርብችኬ እጅ ገርብቻ ገረ ጎፍታሳ አኩመቴ እጅ ገርብቲ ገረ ጊፍቲሺ አኩመቴ Egaa amma na gargaarutti iji koo gara Waaqayyooti akkuma jedhe. Waaqayyo ganama kana iji keenya gara keeti. Iji keenya gara keeti. Waa'ee jireenya akka ati geessu nutti agarsiisa. Yeroo kanaa qabee har'aaf qofa sin kadhadhu jireenyi kadhataa saba kana irratti haa dhangala'u. Yaa milkoo manfas, yaa ጸሎት manfas, yaa ውዳሴ manfas. Humni kadhataa saba kana irratti haa dhangala'u. Jilbi isaanii gajjachuu kan dadhabe kadhanni mana isaanii irraa kan fagaate. Jireenyi isaanii lafa onaa kan ta'e, kiishin isaanii, manni isaanii, barri isaanii duwwaa kan ta'e. Har'a qabeeshin kadhata jireenya kadhataa irratti dhangalaasee. Galgala ganama warra fuula kee barbaadanaa ta'anii. Hafuurri dhiilalleessa kan nama cabbeessitan. Oduu garaagaraatiin jireenyi keenya yeroon keenya akka numu kan gootan akka nuti Waaqayyo wajjin haasofna jilba keenya hafuura keenya kan ajjeeftan meeyfadhaa mana keessanirra meeyfadhaa obboloota keessanirra meeyfadhaa warra simbira jiranirra maqaa Yesuus Kiristoos maqaa Yesuus Kiristoos maqaa Yesuus Kiristoos hojiin keessan kan diigame haa ta'u ajandaan keessan kan diigame haa ta'u. Sabni Waaqayyo kadhataan sin harkaa ba'aniiru. Waaqayyo saba kanatti gadi jedhe. Saba kanatti gadi jedhe. Waan kosi, waan xuraa, waan ulfina keetiif hin taane laphee keenya keessaa, mana keenya keessaa, mooraa keenya keessaa gadi yaasi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gadi yaasi. Waan haaraa waan addunyaan kun qortee biran ga'in waan dinqisiisaa jireenya keenya keessatti mul'isi. Mana keenya keessatti mul'isi. Waaqeffannaa keenya keessatti mul'isi. Jireenya keenya keessatti mul'isi. Waan haaraan si biraa gannuuf haa dhiifamu. Amma sin kadhadhu gaafii warra qabaniif dhukkubsachaa warra jiraniif manni isaanii duwwaa kan ta'eef bara isaanii qaarmii lakkaa'aa kan jiraniif yoomna yaaddata jedhanii gaafii warra qabaniif har'uma Waaqayyo guyyaa yaadatamuu isaaniif haa ta'u. Haaleluyyaa, haaleluyyaa. Manni saba kanaa haa yaadatamu. Jireenyi keenya haa yaadatamu. Boorsaan saba keetii haa yaadatamu. Kiisiin saba keetii haa yaadatamu. Maaddiin saba keetii haa yaadatamu. Abaarsa mana keenya irraa kaasi. Abaarsa mana keenya irraa kaasi. Abaarsa waldaa keenya irraa kaasi. Saba tole jedhee eebba nyaatu nu taasisi. Saba tole jedhee eebbatti siqu nu taasisi. Daana'uu eebbaa nurraa harcaasi. Daana'uu abaarsaa nurraa harcaasi. Daana'uu eebba keenya nyaatu nurraa harcaasi. Maqaa Yesuus Kiristoos mana keessan irraa harca'uu waa jalqabu. Daana'uun kun mindaa keessan irraa harca'uu waa jalqabu. Nan kadhadha isiniif daana'uun kun boorsaa keessan irraa harca'uu waa jalqabu. Isin Waaqayyoof jiraattu daana'uun kun harca'u. Daana'uun dhukkubaa, daana'uun gadadoo, daana'uun rakkinaa, daana'uun beelaa maqaa Yesuusin harca'u. Nurraa urgufa Waaqayyo. Nurraa urgufa Waaqayyo. Abbaa dhukkubni kamiyyuu si biratti guddaa miti. Ilaa dhukkuba garagaraa kan qaban taa'ullee dadhabanii dhiphachaa kan turan ala kana mana kana keessa kan jiran harki kee bira haa ga'u. Harki kee bira haa ga'u. Gowwummaan amantiidhumaan harka keessan irra kaawwadhaa. Yesuus harki kee bira haa ga'u. Maddi dhukkubaa isaan keessa haa ba'u. Humna du'aa
isaan keessaa haa baqu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyaa guutuu argatan. Manni isaanii jireenyi isaanii yaa Waaqayyo duwwaa kan ta'e eebbi irratti yaa dhangala'u. Adaraa waldaa keenya yaadan. Daangaa keenya bal'isi. Nu ijaari Waaqayyo. Dhaloota nurratti dabali Waaqayyo. Dhaloonni as jiran dhaloota jettoota jedhanaa ta'an. Dhaloota si walii galanaa ta'an. Dhaloota eebba nyaatanaa ta'an. Waaqayyo ati nu eebbisi. Waaqayyo ati biyya keenya eebbisi. Waaqayyo ati naannoo keenya eebbisi. Abaarsa gadadoo ajjechaa biyya keenya irraa kaasi. Ilaa harka keenya ol kaafneesi kadhanna bara kana. Balaa konkolaataa baay'ate, balaa doonii baay'ate, balaa xiyyaaraa baay'ate, balaa namni walitti bu'anii ganangalaanuu wal ajjeesuun lubbuu baasuun baay'ate. Ergamaan maaloo waldaa kiristaanatti araarame. Maaloo ola deematti araarame. Dhaloonni ba'ee galuun dadhabine. Araarri biyya keenyaaf haa ta'u. Abbaa araarri biyya keenyaaf haa ta'u. Warra biyya geggeessaniif hubannaaf ogummaa ati kenni. Yaa Waaqayyo araarri biyya keenyaaf haa ta'u. Warri billaa ol kaasan gadadaa deebisani. Maqaa Yesuusin seefii isaanii manneettaa deebisani. Maqaa Yesuusin billaa isaanii haa deebisani. Araaraan biyya keenya yaadan. Araaraan mana keenya yaadan. Fuulli kee inni araaraa nuuf haa ifu. Jireenya kadhataa nurratti dhangalaasi. Waan nu dhageesse ulfaa